Maal godha suuraan qananiisaa wal pepperikeerraa? Qananiisaa jechuun anaaf waan hunda kooti jechuun nan danda'a. Suuraa isaa iskiriinirra godhachuun jaalanitti waliif qabnuusu. Waan akka mi'aasaa jirtaati garuu. Qananiisaan jaalallee keetu moo? Eeyyeen ka'a. Yeroo hangamiif turtan silaa wal faana? 6-8 ta'eera. Waanuma nama dhiibara. Jaalallee ta'uu keenyatu si dhibe moo? Jaalallee kee ta'uusaa osoo hin taane jaalallee keenya lamman ta'uusaatu na ajaa'ibe. Maal jechuudha? Ani hiriyaa koo ta'uu keetiif malee dhiisun ture. Maal waan hin balleessetu jira moo? Hiriyaa hariiroo jabaa qabnu taanee otoo jirru maanatti ni hima. Kanayyuu gatii harkiteef malee namni baruu hin qabu cidhiidhaan wal jaallanna naan jedhee ture. Siinis akkas jedhee kanallee ana gorsee ture. Sifan bilbila jabaadhu amma bareedduu qofalatti goona. Arraba koo baala dubbataa deemte hokkami. Waan aartii jirti fakkaata muka. Suuraa jaalallee kootii wal pepperee yaa'uu tokkorraa argee gaafa na jaabsifadhee gaafa dhuunee jaalallee kootii waan jiru. Ufajjeessa na gochaa jira. Eenyudha sila? Lakkii isin hin beektani. Maaltu si aarsanii jaalalatti isaaf qabdu qoruuf ta'a? Konkolaachisaan na ol fe'ee dandeetti konkolaataa laalamu. Ana maaltu na libbisi manni isaa. Akkasiin jedhee namni kun nama borgaa'elessi wajjin dhaabbatu ta'uu danda'a. Karoora isaas immoo qabaachuu danda'a. Nama fudhutu birqiidha moo? Har'a raayyuu meeqatu na bulchuuf qophiidhaan barbaanneef malee. Samana kiraa hin jenneen. Wanti cimaan kamiyyuu qabsoo barbaada obboleetti. Ifteetta taanaan immoo harka kennitee galaa jirta jechuudha. Jamaadhaas. Eenyudha laata mucichi? Tarii nama nuti beeknudha. Nama nuti beeknummaa miti. Silaa natti himti turte. Maanni ati amma kana hunda dubbattuu callistee teessa. Kan akka keessan na aarsee jira silaa anaan arga. Maaltu immoo ta'e? Ijoolleen durbaa bar dhiira callisee oduu odeessu hin jaallatan. Isa kana waan hin beekuuf hin callisee ta'a ture bar. Battala abdii kutatte kanatti narraa qabamtuu yaadeetanii bar. Mucaa inni kun immoo maal jedhee mucaa yaada jijjiirsisaa ture abdiin kutatinii argan kennin jedhee mucaa yaada jijjiirsisaa ture. Maal wanta akkas nama dhibu. Ka'een har'a sadan hedduu tokkotti ishee waama tokkoon nama amansiisee gad akka kanaan nama gooteef illee waan gaarii ta'aa natti hin fakkaatu. Har'uman sa'aatii tokkoof iddoo tokkotti hunda ishee waama. Si argeen ol dhufee maal gochuu dhufte as immoo? Qananiisaatu na waame. Maal yaadetu garuu? Anaanis asitti na waame. Waan isaa kun naa galaan jiru. Sadeen gaddaa akka qoosaatti bira dabarraan hin dhiisne jaannammayyuu.
Maanni beekanoo koo si eegaan jira otiin nuuf ture. Nomu majetti am. Tari sesa tu ameta. Wa mega kanula. Garuna tunu rakki rubano yero satunda. Isi wamna. Wa nure. Obalet. Patu bento. Iddoo tokko teessanii mana eegganu. Dhugaa dubbachuuf dandeettis yeroo kabajuuf qabdan baay'ina ajaa'ibsiifadha. Iddoo tokkotti gaafa nu baay'isanii argamu baay'ee isaan gammadeen. Silaa kaardii birrii meeqaan baasaa iddoo tokkotti si waamuraaf. Maanis nama laarteeti. Ati garuu maaf gowwaa nama gootata akka nama jaallatu dhabe maaf nama seetaati. Moo gurmuu hundeessi barbaaddeetu. Ati namuma maan beekne kan odeeffannoo hin qabne nu gooteen nu qa'a. Isa sinii nama sadii kanaan wal dadhabdan kanaaf bara dhuftu 2016 karoora haaraan isiniif qaban ture. Inni nama jaallatu waa hedduu keessattidha kanneen nama qofa. Eeguma nama dhufees dhaabbadhe yoo asaas naasoftan irraa waa meeqa madaalaa ture. Isin keessaa eenyu akka caalu anaaf waa meeqa dhubadde naasaa maara. Isin garuu namni tokko sawaan bucuu kanaan aartan jechuudha. Amma tuun ka'ee ijoollee mucaa durbaa tokko wajjin karaa irratti hammadhee dhufe kanuma nama waan biraatti hiikkatuudhaaf sin kanuma nama yaada isa jijjiirratu namni nama jaallatu garuu jaalala namaa qabu kanarrayyuu wanti kana caalu ta'uu danda'a burtaan sasin kana aartan namni kaayyoo qabu garuu waan kana caalu nama qoruu danda'a. Namni akkanaa namaaf miti ofii biyyu kaayyoo hin qabu. Waan isiniin galletu jira mama. An nama meeqa wajjin odeessullee waan na dhabdan isinitti hin fakkaatu. Ani maali yoo ta'e kan nama tokkoffaa obbaasee. Maali waan nama qofachiisu jira moo kee? Maal jechuudha wanta jechuudha? Ati nama tokko. Amma dubbadhanii ture yaada keessan tasin jiruuf maali? An kan nama tokkoffaa obbaaseeti isin hin jiran ture. Maal guyyaan akka kana utuun qananiisaa koo jedhee dhaadhadhu qananiisaa keenyatti jijjiirame ta'a. Maalumaaf isinii wajjin wal baruu koo gammadeera. Isin koo isaatti jirtu fakkaata gaafan taa'e fillaan. An garuu karooraan isiniif qabu. Ani biyyoota addunyaa kanarraa kana biyyoota gurguddoo jedhaman kanneen akka US, UK, Kanaadaa, Jarmanii biyyatti dubanaa kan. Noqoodhaas. Dubaay achi hiriyoota baay'een qaba beektu kan naa bilbilanu jarri maana guddaa tokko natti kennanii jiran. Hiriyoonni koo kun warreen achi jirani biizinesmaanii namoota tajaajila hojjetanidha. Biizii ta'uudhaan kan yeroo itti ijoollee dubaraa guyyaa gaa'ela barbaadan yeroo itti gadi ba'an barbaadatan tura. Kanarraa hin ga'ee maanaaf natti kennanii jiru. Doolaariin biliyoonaan qabaman namoonni kun as nama jaabu godhan namoonni sun. Wanti isinitti haasa'aa jiru kun isinitti hin tolle taanaan nan dhaaban. Itti fufis dhaggeeffataa jira. Egaa jarri kun shamarree isaan fuudhan illee biyya dhaloota isaanii keessaa akkan barbaadu natti himanii jiru. Biyyi ta'uudhaan kan ka'e jechuudha. Amananii akkan harkaa fudhatanis waadanaaf seenanii egaa tokkoffaa ofumaa filataman ture ani immoo nama amalli isaa akka gaarii ta'e irra akkuma sila isinitti hime tokkoffaa ofuma kootiif hin filadha. Lammaffaa kaasee waan jiru immoo gara UK fi US'tti hin jaraa ergaa jechuudha. Kanaafuu boroftaanii fi ijoollee durbaa gara garaa wajjin arguu gootee dandeessina. Darga akkana dubbaan isin barbaade. Ankaraa koo darga sin hubadhu. Gaafa isiniin bilbilaati amaaf jawaadhaan iddoo biraatiin ajaa qaba.
Ni bilbila. An sadarkaa tokkoffaa isiniif gadhiiseera. Sababni isaa duriyyuu kaayyoon koo biyya alaa dhaqanii jiraachuudha. Amma kana hundaa dhaadannoo keenya silaa kan karaa tambisee waa'ee biyya alaa dhaga'uudha. Siniin galle jechuudhaan jaalala. Maanni jaalalli? An nama ofirra jaalladhu hin qabu. Kaayyoon koo hangafaa biyya lafaa kanarratti uff jedhee gammadee jiraachuudha. Osoo dubbannu mucaa daadaa koo tokko san fida. Yoo isaanis nan fida qaba. Ati moo nama akka ta'i? Atin fidatta taanaan anis innis. Maal xiqqooma ishee yellaatanii adara maqaadhuma biyya laata akka isin godhaa. Kan ishee kanaatiyyuu nama dhibaa meemmee nam bilbilaafiyyuu. Maal jettaan? Mucaa daadaa kiyyaa kan itti maka. Ilaa anis naman fiduun qabalaa walitti nun buuse. Eloo qanu anillee wayii yaadesii bilbilee ture nullee iddoodhuma ammaa jirra. Mucaan daadaa kootii tokkos baay'ee amala qabdi. Nuti ada balamtu jedhee tanu mucattiin baay'ee xiqqoodha ammayyuu taphaa wal dhokachuu taphatti. Yoo dhuma siif ta'uu baatteeyyuu warra kaaniif hin taate jedhee tanu. Eeyyee. Dhugaa dubbachuuf yaadni kee hundi keenyatti iyyuu toleera. Sila waan ta'e isinitti kaaseen ture. Namni nama jaallatu jaalala nama turuudhaaf tooftaalee garaa garaa fayyadama isiniin jedheen ture. Sirriidha. Anis kanarraa kan ka'e yaada tokko isinii kaaseen ture. Waa'ee namoota biyya alaa jiranii ammas na jaallattan baruudhaaf jedhee waan hin jirre isinitti kaaseen ture. Inni silaa sobaaree. Mana keenya irraa deeqaa kudhan deemnaan namni na